dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa oduun wixata har'aaf qabnu kunoo. Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa irraa humna maddisiisuu jalqabuu ishee dilbata kaleessaa kan beeksifte yoo ta'u sirna eebbaa kana irratti kan argaman muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed akka dubbatanitti biyyattiin humna yookaan enerjii qulqulluu fi haaressuun danda'amu biyyootii ollaa ishee kan Afrikaa Masrii fi Sudaaniin dabalatee karaa isaanis Awurooppaa tajaajiluuf walta'iinsa addunyaa jajjabeessuu irratti xiyyeeffattee jirti jedhan. Walta'iinsa kutaa kan ilaaleen ennaa dubbatan Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaa hojii misoomaa kan biroof kan hin gargaaramne ta'uu agarsiiftee jirti kan jedhan muummichi ministeeraa Abiyyi kunis bishaan kun guutee dhangala'uun hawaasaa fi biyyootii isaan gargaaraman akka hin miineef jedhan. Hidhi laga Abbayyaa ijaarame kun lafarraa hojjaansaa meetira 155 ta'e kun yeroo hojiinsaa xumuramutti ardii Afrikaa keessatti guddicha ta'uuf jira. Tarbaayinii qabu 13 keessaa tokko dilbata kaleessaa hojiisaa kan jalqabe yoo ta'u elektiriikii meegaawaatii 375 kan maddisiisu ta'uu hojii gaggeessaan sadarkaa olaanaa kan hidha sanaa injiinar Kifilee Horoo oduu gabaastota iddoo sanatti argamaniif ibsanii jiru. Tarbaayiniin lammaffaan baatilee xiqqoo keessatti hojii yeroo jalqabu humni amma maddisiisaa jiru kun dachaan akka dabalu ibsameera. Ijaarsi piroojeektii doolaara biliyoona 5 baasisu kun bara 2021 kan jalqabame yoo ta'u innaa hojii isaa guutummaatti xumuru immoo humna elektiriikaa meegaawaatii 6,500 maddisiisuuf jira. Hanqinni bishaanii na mudataa yaaddoo jedhu ka qabdu Masriin ijaarsa hidha kanaa mormitee turte. Kan duraan ijaarsa hidha kanaaf deeggarsa kennaa turte Sudaan boodarra Masrii cina dhaabbachuun lameenuu dhimmi kun nagaaf tasgabii kutaa sanaaf sodaa akka ta'e gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti iyyachuun isaanii ni yaadatama. Marii guutuu biyyaa hunda hirmaachise akka gaggeessuuf koomishinni labsiin hundeeffame ka tajaajilan koomishinaroota 11 manni maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa har'a raggaasisee jira. Akkuma kanaan Piroofeesar Masfin Araayaa walitti qabaa Aadde Hiruut Gabrasillaasee immoo ittaantuu walitti qabduu koomishinichaa ta'uun filataman. Warri filataman 11 kun kaadhimamtoota koomishinaa ta'uudhaan tajaajiluuf namoota dhiyaatan 632 keessaa ka filataman yoo ta'u manni maree muudama isaanii kan caalmaa sagalee fi kanneen sagalee hin kennin 5 raggaasisee jira. Deemsa filannoo kana laalchisee miseensota mana mareef kan ibsan afyaa'iin mana maree obbo Taaggasa Caafoo abbootiin amantii hawaasni siviikii hoogganoonni paartiilee siyaasaa morkitootaaf maanguddoonni biyyattii keessatti hirmaachuu isaanii ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Afaar keessa kan jiru mooraa baqattootaa Baraallee irraa baqattoota Eertiraa dheessaniif dahannaa yeroo qopheessuuf karoora ka qabu ta'uu bulchiinsi dhimmootii baqattootaaf kanneen deebi'anii beeksisee jira. Kunis kanneen haleellaa irra deddeebi'ee gaggeeffame dheessaniif yoo ta'u Samaraarraa gara kaabaatti fageenya kiiloomeetira 40 irratti kan ijaaramuuf jiru ta'uu jaarmayichi ibsee jira. Mooraa Baraalee irratti dhiheenya kana haleellaa meeshaalee gurguddoof boombii TPLF gaggeesse jedhameen yoo xiqqaate baqattoonni 6 ajjeefamaniiru. TPLF gamasaan humnootiin hidhannoo meeshaalee gurguddaa qaban kan maqaa humnootii Afaar kan galaana diimaa ofiin jedhan Tigraayitti ce'uudhaan achi keessatti irra deddeebi'uun haleellaa gaggeessu jechuun himate. Paartiilee morkitootaa kanneen Afaar keessaa immoo rakkoo gargaarsa dhala namaa kutaa sana keessaa fi haleellaa TPLF akkasumas loltoonni isaanii konyaa hedduu keessa jiraachuurraa yaaddoo qaban ibsanii jiru. Waraanni Naayijeeriyaa biyya ollaasaa taate Niijar gama kibbaa keessatti haleellaa samiirraa shiftoota irratti gaggeesse ijoollee 7 ajjeesee kanneen biroo 5 madeessuun ibsamee jira. Bulchaan kutaa Maraadii kan cina Naayijeeriyaatti argamu Chi'aaboo Abubakar haalli kun dhugumaan uumamuusaa dhaabbata oduu Faransaayif dilbata kaleessaa mirkaneessan. Abubakar akka jedhanitti haleellaan kun kan gaggeeffame jimaata darbe yoo ta'u kunis ganda Nachaadee keessatti yoo ta'u ijoollee 4 battalumatti galaafatee kanneen biroon immoo gara hospitaalaatti geeffamaa innaa jiran du'an jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gita isaanii Raashaa Vilaadimir Puutiin waliin walga'ii akka gaggeessaniif yaada dhiyaate akka qajeelfamaatti kasimatan yoo ta'u kunis Raashaan tarkaanfii waraanaa fudhattu yoo ittiin fuftu ta'e qofa akka ta'e masaraan Waayit Haawus dilbata kaleessaa galgala beeksisee jira.
itti gaafatamtuun pireesii White House Jen Psaki biraa ibsi ba'e akka jedhutti ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antanii Bilinkaniif giti isaanii kan Raashaa Sergey Lavrov dursanii Awurooppaa keessatti torban kana dubbatu. Ibsa wiixataa har'aa ganama waajjira pireezidaantii Faransaay Emmanuel Macron biraa ba'e akka jedhutti nageenyaaf tasgabbii tarsiimoo qabeessa ta'e Awurooppaa keessatti argamsiisuu ilaalchisee Macron hoogganoota biyyootii lameenii waliin walga'uuf yaada dhiyeessan. Mootittiin Biriteen Elizabeth dhukkuba COVID-19 qabamuu isaanii fi mallattoo giddugaleessa kan utaalloo fakkaatu agarsiisuu isaanii masaraan mootii kan Buckingham Palace jedhamu dilbata kaleessaa beeksisee jira. Umriin isaanii 95 kan ta'e mootittiin Elizabeth bakka jiraatan Windsor Castle irraa ibsi ba'e akka jedhutti torban dhufu hojii sasalphaa hojjechuu kan itti fufan ta'uu beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.